Tiraamp Gaazaa gaannama gochuuf dhaadateem sanbata dhuftu namoonni Hamaas bute hundi lakkifaman taananim Gaazaa gaannama gochuuf dhaadataniiru. Hamaas bu'uura waliigaltee dhukaasa dhaabuu mallatteeffameen namoota Israa'el keessaa bute gadhiisisuuf barfachuu booda michuun Israa'el pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akeekkachiisaniiru. Pireezidaantichi sanbata dhuftu guyyaa walakkaatti namoonni butaman marti gadhiifamuu qabu jedhaniiru. Yoo hundi gadhiifamuu baatan balaatu bu'a jedhaniim. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu mallatteeffames ni haqama jechuun dhaadataniim. Waa'ee hidhamtoota Hamaas nan galchuu kan jedhan Tiraamp namoonni butaman kun suuta tokko lamaan osoo hin taane yeroo tokkotti walumaa galatti gadhiifamuu qabu jechuun ajaja dabarsaniiru. Dubbii himaan Hamaas gama sanaan dhaadannoon godhamu bu'aa hin qabu jedheera. Falasxiinonni haasaa Tiraamp kana morman ammoo Tiraamp yoomiyyuu Gaazaa gaannama gochuu hin danda'u jechuun dhaadataniiru. Tiraamp garuu wantan jechaa jiru Hamaas ni hubata jedhee yaada jechuun doorsise. Dubbiin Gaazatti waan ammaatte fakkaata. Ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaahuu ammoo haga namoota butaman keenya deebifannutti tarkaanfii kutannoo malee boqonnaa hin qabne itti fufna jedhe. Ministeerri muummee Israa'el nama butamee ajjeefame akka nama biyya ijaaretti ilaalla jechuun ibse. Gadda gadi fagoo maatii kanaan ni qooddannam. Haga Israa'elitti awwaaluuf deebinutti hin boqannu hin callisnus jechuun dubbataniiru. Hanga namoota butamanii fudhataman keenya hunda deebisnutti namoota lubbuun jiranii fi kanneen du'an deebisnutti tarkaanfii kutannoo qabuu fi boqonnaa hin qabne fudhachuu itti fufna jechuun dhaadate. Gama biraan Raashaan karoora Tiraamp Gaazaa bitachuuf qaban irratti ibsa bal'inaan eegaa akka jirtu dubbatte. Kremlin karoora pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Gaazaa bitachuuf qaban irratti ibsa bal'inaan eegaa akka jirtu wiixata kaleessaa ibseera. Yaadni kun biyyoota hedduu irraa balaaleffannaa kaaseera. Tiraamp wiixata darbe Gaazaa bitachuuf yaabbummaan qabachuuf kutannoo qabaachuu isaanii ibsuun humni duubatti isaan deebisuu danda'u akka hin jirre dubbataniiru. Raashaan garuu karoora namni dadhabaan qopheesse ta'uu hin oolu jechuun busheessite. Karoorri Tiraamp Mooskoof fudhatama qabaachuu fi dhiisuu isaa kan gaafataman dubbii himaan Kremlin Dmitry Peskov namoonni miliyoona 1.2 Gaazaa keessa akka jiraatan hubachiisaniiru. Karoora hojii walitti hidhamee yoo dubbanne asitti bal'inaan tokkoon kaasuun barbaachisaadha. Waa'ee lammiilee Falasxiinotaa gara miliyoona 1.2 ta'an kanneen achi jiraatan dubbanna. Kunis dhimma ijoo ta'uu hin oolu. Peskov konfiraansii wiixataa irratti dubbataniiru. Kun namoota murtii mana maree nageenya dhimmi ilaallatu rakkoo ba'aa giddu galeessaaf furmaata mootummoota lamaatiin akka kennamu waadaa galameef kan kana fakkaataniidha. Gaafiin akkasii baay'eedha jedhee yaada. Ammatti bal'inaan waan hin beekneef obsuu qabna. Obsuu qabnas kan jedhan dubbii himaan Raashaa Dmitry Peskov Raashaan osoo jirtu uummata miliyoona 1.2 Gaazaa keessaa qulqulleessuun karoora milkaa'uu hin dandeenye ta'uu mirkaneessaniiru. Oduu walqabateen Iraan UN shira buqqa'iinsa Gaazaa irratti ejjennoo jabaa fi ifa ta'e akka fudhatu gaafatte. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Argaachii fi barreessaan olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuterees haasaa taasisaniiru. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Argaachii akka jedhanitti dhaabbanni mootummoota gamtoomanii keessumaa manni maree nageenya shira Ameerikaa fi Israa'el kan Falasxiinota humnaan Gaazaa irra buqqisuuf kaayyeeffate irratti ejjennoo jabaa fi ifa ta'e qabaachuu qaba jechuun akeekkachiisaniiru. Haasawa bilbilaan barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuterees waliin wiixata kaleessaa taasisaniin Argaachiin shira Ameerikaa fi Israa'el balaa guddaa qabu kana balaaleffataniiru. Kunis nagaa fi nageenya idil addunyaa irratti balaa guddaa fida jedhaniiru. Yaadni Falasxiinota humnaan bakka biraatti jijjiiruuf dhiyaate qajeeltawwanii fi ulaagaalee seera idil addunyaa fi chaartara dhaabbata mootummoota gamtoomanii hunda kan cabsu yoo ta'u, dhugaa dubbachuuf karoora mootummaan Israa'el duguuggaa sanyii fi Falasxiin dhabamsiisuuf qabu kan dabaluudha jedhaniiru. Karoorri Tiraamp kunis biyyoonni lamaan shira kanaan fudhatama dhabanis uummanni Gaazaa humnaan gara Masrii fi Joordaan akka gaggeeffamus dabalata ture. Akkasumas Argaachiin karoora mootummaan Israa'el uummata Gaazaa irratti qabu ilaalchise. Dhiheenya kana ministeerota dhimma alaa biyyoota Arabaa fi Musliimaa waliin mari'achuu isaanii ibsaniiru. Dippiloomatiin olaanaa Iraan kun akka jedhanitti biyyoonni Arabaa fi Musliimaa karoora humnaan buqqisuu mootummaa Teel Aviv cimsanii balaaleffataniiru. Kunis mirga uummata Falasxiin sarbuu hamma ta'e itti fufee fi duguuggaa sanyii isaanii bifa haaraatiin itti fufuu yaaddoo guddaa qaban calaqqisiisa.
ejjennoo dhiyeenya kana muummichi ministeeraa mootummaa Israa'el kan Falasxiinonni gara Saawud Arabiyaatti akka boqqa'an waamicha dhiyeessanii sirriitti qeeqaniiru. Sirna dhuunfataa amala saalqunnamtii fi ija jabinaan agarsiisuuf fakkeenya ifa ta'e jechuun ibsanii. Ministeerri Haajii Alaa Iraan hawaasni addunyaa seeraan ala ta'uu fi akka sirna koloneeffataa jiru kana idileetti akka hin jijjiiramne ittisuu qaba jedhaniiru. Waashingitanitti Netanyaahuu yaada abbaa biyyummaa Falasxiin kamiyyuu tuuffachuun Falasxiinonni biyya isaanii keessatti osoo hin taane Saawud Arabiyaa keessatti mootummaa isaanii hundeessuu akka qaban yaada dhiyeessanii. Ibsa ofiisaa wiixata darbe kenneen ministeerri dhimma alaa Saawud Arabiyaa akka jedhetti dubbii kana cimsee balaaleffata. Isarra deebi'ee mirkaneessuun barbaada. Uummanni Falasxiin lafa isaa irratti mirga qaba. Akkasumas seentota yookiin godaantota yeroo garboonfataan ari'amuu danda'an miti jechuun cimsee ibseera. UN'n gama isaan karoora Falasxiinota dirqiin buqqisuu balaaleffateera. Guterees akka jedhanitti dhaabbanni mootummoota gamtoomanii karoora humnaan Falasxiinota Gaazaa irraa buqqisuu ilaalchisee guutumatti waan fudhatama hin qabnee fi cimsee kan mormu ta'uu beeksise. Mirga seera qabeessa uummata Falasxiin kabajuun barbaachisaa ta'uu hubachiisaniiru. Hoogganaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii kun uummata Gaazaa keessatti waraanaan miidhamee fi gargaarsi namoomaa hatattamaan erguu fi dhimma sulula Gaazaa ajandaa UN olaanaa ta'e deebisee ijaaruuf akkasumas UN gama kanaan carraaqqii tokkollee akka hin qusanne dubbataniiru.